maqaan muslimummaa arsii biyara arsii biyara geette qullaa miidiyaa kanarratti muka hudduu wal kaa'aa turte san amantii maal qabdi? Amantii eessaati kun? Amantii biyya tamiiti? Maaliif gabbaanii hanga maama bayanarra duulan kana waan hawaasa waan badii tana dalagaa tarkaanfii irratti hin fudhatin? Sheerroobee irratti maaliif tarkaanfii fudhatin? Kingi Kamaal Abdallaa kaabaa jala dhaabbatee salaatu sana irratti maaliif tarkaanfii fudhatin? Amantiin guyyaa nama tokkoo jabdu guyyaa nama tokkoo laaftu tun eessaa dhufte jira keenya. Amantiin guyyaa darasaan maamma dhageeffadhu jaalibsaa. Aafi ati saayiba amantaafillee bakka hin buunu. Jaalibsaa ilaalchaan yaadaan yaadni kiyya yoo dogongora ta'e bakka itti na sirreessitu qabdi. Bakka itti sirreessuun qaba. Bakka itti wal tumnuu jira. Bakka itti wal gorfannuu jira. Bakka itti nayiitu jira. Amantaa tana walii quudhuu dhabnee obboleessoo wallaahi dhageeffadhu dhuga walitti himna. Amantaa musliimaa tana keessa siyaasaa ajaa'ibaatu jira obboleessoo dhuga walitti himna dhageeffadhu. Siyaasaa hanga hin qabneetu jira. Siyaasaa uummanni adda bariitu jira. Kanaaf maamma bayaan badii isaatiif akkaataatti dubbatamu akkaataatti qixaxamutu jira. Akkaataatti inni sanuu seeraas taatu heeraas taatu akka aadaa amantiitis akka aadaa Oromootis taatu akkaataatti ilmi namaatti qixaxamu jira. Maamma bayaan namni tokko TikTok irra dhufee inni waan kana dubbate arrabsu. Miidiyaa kanarraa waa'ee booniyyeetti barreessu mataa isa dhukkubsu. Obboleessoo sammuu nama tokko nama miliyoona takkaan hogguu ati karbaana godhe namni tokko dogongora badii qabaa akkamiin jettaati. Harka isa tokkicharra nama miliyoona meeqaa itti duulu jira. Kanaaf maamma bayaani namni qarree naqu jiru hawaasa keenya kan musliimaa ifiin jiru ka Harargee Jimmaa Arsiiti. Oromoon kiristaanaa tokko maamma bayaan irra duulaan jirtu. Warri wal xiqqeessu immoo dhibbaa dhibbatti uummata keenya kan musliimaati. Kakufaati sabboonaa barbaadu. Kakufaati maama bayaan barbaadu. Kakufaati jaalibsaa barbaadu. Kakufaati siqay barbaadu. Kakufaati namoota keenya hundaa barbaadu. Bakka deemnu hundatti mataa wal qaccabsaa yaanu kagartee waliif utubaan taane ummata keenya kan amantaa musliimaa qabatu. Jaalattees jibite kana waggaa meeqaan si hordofe anummaan kun jechuudha. Waggaa meeqaan asirra si hordofaa jira jechuudha. Nama biraatiif dabarsi. Sabboonaa sirrii baanta. Sirrii baanta sabboonaa jechi kan kee sirriira. Sida bartaanillee takka dubbadde. Sheekotiin dila kanaa jira. Qabeentee ta'ee gara musliimaa as deebuullee numa jira beekte. Taarikni haarayni maamma bayaan baasee maamma bayaan jalaa guban kun maali rakkoo santu na dhibuu jira baran. Nauma keenyaa wal miidhuu jira dhugaanis ni himan jaalibsa. Networking qabdee qa. Shabakaan ka jaalibsaati moo? Aboo shabakaan ka jaalibsaati. Jaalibsaan qabame moo? Dubbadhu. Jaalibsaa haadha waan ofii baatutti kakatu jira ammallee kana jalaan gubin jaalibsaa jala sabboona. Sabboona Harargee. Waan ofii tammee. Haadha faatee guddoo kana faatutti kakatu jira jaalibsaa waan kana isaan godhee hin beekon. Yoomitti kakatan? Gadda haati faatee akkana itti haasoo jirti isaa fi dambaallee namni maqaa balleessuu jiru akka Harargeetti of yaame. Eenyu maqaa balleessuu jiran? Hawaasa keenya kan maqaa balleessuu jiru isaanii jechuu jiran. Jira jira sabboona. Takkaffaa irratti maama bayaan namnummaan waan kana keessa galchee miira kana keessa akkana ta'u godhu jiru. Saayibban isaa warrootuma hojii jira warrootuma wajjin nyaannee wajjin dhuyne jee as bee sooshaal miidiyaa irraa dubbatu waan. Yaa. Isaanuma kana takkaffaa irratti namni amma eedallee gisee inni waan san keessa jiru. Irratti TikTok kanarra deddeemanii akkana ta'e akkas ta'e nama isarratti dhiyaatu nama maarree ta'u yooni gammachuu akka nama waan kana gammatu jiru gammachuu waan kanaa ibsachuu jiran. Yaadaati ilaalchaanii. Saa shejjaa faraga warri irra qubee namni biraa kami amma qaana maatiin hin taasisuu. Laa Hamzaan ammanii wayitu eegas asii deemee mana banatee bakka yeroo bira dhufu waan kana maa akkana goote jeen yeroo san booda Hamzaa waan kana qeebaluu fi didee mana banatee achirratti bakka namoonni ansaayibban isaati takkaffaarratti namuma akka sheekanii kan wajjin jiru kan itti dhiyaachuu jiru goddanyoota isaa takkaffaara namnummaan maamma bayaan akka nama maraatuu godhee maraatuu keessa galchee takkaffaarratti isaan kana.
warroota matti dhiyaatan jechuun kan akka saahibbanii. Hamzaan shee Jaabir edaba akkatti bar rakkaan sinjee hin gammadu isaan fara warri jala irra gubee dhugaan isinii ma dhugaan way baddi himan hin baddu bar dhugaan wanni fedhe sun haa gubatu malee. Laale dhageeffadhu TikTok gubachuun rakkoo miti jedhan garuu an TikTok gubachuun rakkoo miti. Namuma kamiifuu TikTok gubachaa jira. TikTok jesti yoo TikTok jenne namuma Harargee kana keessaa feemas yoo ta'e hatta maayikittuu taraa dhibbata karra gubaadhaan hin beekan. Waan kana gubaatis hin beekan. Bar amma waan takka bar paablika gooteela paablika guus hin jiru paablika miidiyaa osoo hin ta'initti paablika wanni jiru waan mul'ata qabaa jechuudha kaasa. Waan mul'ata qabaa kana gara yoo ol guddiftellee amma maayikiin Harargeedha nama Harargeeti TikTok yoo 500 irra gubate. Qabsoon isiin Oromoo keessaa addatti qaceellotti gootee hin jiru. Garuu beekamtii isiitii fi kabajaa uummanni siif qabu jaalala uummanni siif qabu yeroo hedduu TikTok hinaafa hedduu namarra guun beektu. Amma TikTok keenya kana amma anummaan kun jechuudha. TikTok 18 TikTok kanarra dhabe yoon siin jee dhugaa seetaati. Ani jechuudha. Yeroo dheeraa miidiyaa kanarra jira. TikTok yoo 50 bira ol gunnaan kute. Gaaf tokko faa ji'a 4-3 waluma dhaabbatee TikTok maan kun arrabana boruubana numa kuta jechuudha. Amma maama bayaanoo maaltu mudate jaalibsaa maaltu mudate. TikTok kutaa biraa yoo achi deebite waggaa dheeraa waan safuu cabsaa. Waan akka himuuf irra gubanii bar sabboon. Eeguma dhageeffadhu. TikTok amma fakkeenya yoo fudhanne sheeroobeen baalagee aktara maama bayaanirra baalageeti. Kingi Kamaal akkasi. Namoota hedduu baalageeti. Maaliif hin gubanne TikTok kun? TikTok saanii maaliif hin gubanne? Waat? Feemasoonni meeqa? Sabboona. Yaada bareedaa poointii bareedaa fidde. Dheengadda siidhatee heeti makka jala dhaabbatee sirba banate. Taakka dhaggeeffadhu. Kingi Kamaal makka jala dhaabbateeti sirba banate. Sheerroobeen kijiban gas gabusan kijibeeti sheeka tahee namuusaa zaati tahee kijiban gasan kijibu tahee ummatallee akka walitti oofaa turellee ni beeytan. Waa meeqa akka godhaa tures ni beeytan. Amantii Islaamaa kanarratti dhiibbaa akka godhaa ture ni beeytan. Kingi Kamaal masgiida keessa nama dhaabbatee jawwaala dura haa salaataa ture. Hatta garee shaadaa tanarra nama duulaa ture. Garummaan shaadaa ta'arra gubde tuni. Ustaaza akkaawunti jalaa gubde tun gareen shaadaa tuni. Ustaaz Muhammad Kingi Kamaali nama isaanirra duulaa ture. Hanga irratti TikTok sana jala gubin jiru. Maaliif TikTok gurbaan kanaa gurbaan kun wajjin jira sheekootiin garee shaadaa kuni isarra duuluun barbaachisu baleesoo jala sararree timnaa dhugumatti garee shaadaati gube. Maaliif ati dibaa goona maa irratti dibaa goona maa fakkeessina dhuguma yoo himne yoo. Yaa dhuguma himne. Salaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Badii inni takkitti har'a balleessara ta'e inni dalage guddoo miti. Ummata Islaamaa kanaaf wanni inni dalage guddoo miti. Habaashii tan hanqin takka dura dhaabbataa ture. Mee dhiibbaan inni amantii Islaamarra godhe tokko fidime. Mee tokko fidime dhiibbaan inni uummata Islaamaa kanarra godhe rabbi jaadha. Harargee keessaa namni ol mul'ate Harargee keessaa nama ol dhufe kanarra duuluun maaliif akka barbaachise naa galuuti teen garuu. Keenya hoo gowwaan hoolaa akkanuma dhaabbateetuma akkasi jedhee wajjumaan itti cabsaa jedhu. Ustaadni faadaa gaafee daagabe balleesse balleesse dogongore dogongore. Dogongore jiru. Dogongora qaba isarraan fakkaatu kun. Kuni seeraan ala. Akka nama amantii tokkotti amantii xiqqeessaa jira. Garuu ammoo tarkaanfii hangana garuu irra fudhatuun gaarii miti haa uummata. Hai garee shaadaa dhiisaa warri jettan dhaggeeffadha. Garee shaadaa TikTok namaa gubuu eenyu ayyameef shari'aa ayyameef uummata. Garee shaadaa dhiisaa warri jettan ani garee shaadaa irra dantaan qabu. Garuu TikTok namaa gubuu eenyutu ayyameef garee shaadaatiif naa hima. TikTok isaantu gubee bara. Beekan callisee bara maaliif jimaa haasofita waa'ee jimaa irratti jimaan haraama namni dhiibbaa jimaa nu dura dhaabbatu jiru isa bichaadha jedhanii TikTok iyya fuudhanii gubanii bara. Kotumaa gube sheekootii gube jaalibsa TikTok keetilee sheekutumaa gube waan siimaan. Eenyu ayyama kanneef okkee hayyee eenyutu ayyameef haa kitaaba kam keessatti ayyameef quraana kam keessatti ayyameef hadiisa kam keessatti ayyameef. Assalaamu alaikum jaalibsa dhaga'uu jirta. Dhaga'uutiin jiru alaikum salaam Abdullah.
Sarraan ani kan ni daayoo si mijjate dhiifama wajjin inshallah. Ni kanna eessi jirtati. Ana Harargeedhaan jira. Harargee ustaaza biri jirta moo ustaaza biri hin jirtu? Ustaaza irraa xiqqishoo ol fagoodhaan jira baddee isaadhaan jira Harargee lixaati. Mee nama ustaaza biri jiru ni beektaa qaama isa biri jiru qaamaan. Biroo tokko fa'aa as jalaa mee yoo